naannoo Oromiyaatti bara 2016 piroojektonni kumni digdamaa fi dhibbijaaf 64 birrii biliyoona 79 ijaaraman eebbaaf qaqqabu pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin ibsanii. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffiiwwan hawaasni yeroo garaagaraa gama misoomaa fi nageenyaan kaasuu furuu keessatti piroojektonni kun gahee olaanaa qabaachuun ibsamee jira. Dhimma kana Lalii Girmaa akkaataa nutti qindeessiteetti dhaggeeffannee walitti deebina. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffilee hawaasni gama nageenyaa misoomaa fi dinagdeen qabu furuuf hojjechaa jira. Misoomawwan bu'uuraa rakkoo hawaasaa furan naannichatti babal'isuunis hojii xiyyeeffannaatiin hojjetamaa jirudha. Piroojeektiiwwan kunneenis piroojeektoota gurguddoo magaalaa Finfinnee keessatti baajeta mootummaa naannichaatiin hojjetamaa jiran dabalatee godinaalee, magaalotaa fi aanaalee garaagaraa keessatti bal'inaan hojjetamaa jiraachuun himame. Mootummaan naannichaa bara 2016tti piroojeektoota garaagaraa 31,000 fi 167 birrii biliyoona 100 fi biliyoona 10 caaluun ijaarsisaa jiru keessa piroojektonni 20,000 fi 664 birrii biliyoona 79.4 ijaaraman xumursiisuun eebbaaf qophaa'u pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii ibsa miidiyaaf kennaniin eeran. Inni kun waa lama of keessaa qaba. Tokko piroojektota haarawaa barana calqaban. Lammaffaa piroojektota baroota darbanirraa ammoo as naannaan waliigala 31,000 keessaa 20,664 qarshitti herreegamuu qarshii biliyoona 79.4 irra guddaan immoo hirmaannaa humna oloo tiin piroojektonni hojjetamaatiin turan eebbaaf kan qophaa'an ta'uu isaati jechuudha. Piroojektonni kunniin baajeta mootummaa humna waloo fi deeggartootaan hojjetamaa jiraachuu himuun piroojektota kanneen keessaa baajeta mootummaa birrii biliyoona 84.68 piroojektonni 15,000 fi 403 kan hojjetaman yoo ta'u humna walootiinis piroojektonni garaagaraa 15,000 fi 233 birrii biliyoona 17.8 ijaaramuu fi piroojektonni 530 birrii biliyoona 8.2 qaamolee deeggartootaatiin ijaaramaa jiraachuu obbo Awwaluun himan. Kanneen keessaas jiran piroojektonni mootummaa 7,444 humna oloo 13,028 parsantii 63 deeggartoota misoomaatiin 192 waliigala piroojektonni 20,664 qarshitti yoo shallagamu biliyoona 79.44 ta'an xumuramanii eebbaaf kan qophaa'an ta'uu isaati. Piroojektonni kunniin baay'ina, qulqullina, ariitii fi kalaqaan deeggaramuun hojjetamuu fi rakkoo nageenyaa fi daballii gatii meeshaalee jiru keessatti hojjetamuun isaa immoo milkaa'ina ta'uu dubbatan. Piroojektota kanneen waa sadi keessa ta'inne tokko rakkoo nageenyaa, lammaffaa hanqina bajjetaa fi qaala'insi gatii meeshaa ijaarsaa akka addunyaatti jirullee akka biyyaatti jirullee dabalaa jiru keessatti hojii hojjetame jennee fudhachuu dandeenya. Piroojektonni parsantii 70 fi sanaa ol ta'an waggaa 2 fi sanaa as keessatti calqabnee kan xumurre yoo ta'an kan waggaa 3-4 akkuma amala piroojeektii garigariin immoo rakkoo sharafa biyya alaatiin bakka tokkotti immoo bakkee rakkoo nageenyaatiin jala harkifatan kan jiran akkuma jirutti ta'e piroojektonni kunniin yeroo taa'e keessatti baay'inaan qulqullinaan fi ariitiif kalaqa hojjechuuf yaalii godhamee bu'aan kun argameera jechuudha. Miliyoona 35 ol fayyadamtoota piroojeektii kanaa ni ta'u jedhamee yaadda. Qaamolee milkaa'ina piroojektota kanneeniif tumsan galateeffatanii hawaasnis piroojektonni kunniin kan isaa ta'uu beekee kunuunsaa fi eegumsa gahaa taasisuu qabaadhaaman. Galma gahiinsa raawwii hojii kanaatiif keessattuu hirmaannaan deeggarsi hawaasni keenya godhe guddaa waan ta'eef carraa kanaan galata guddaa qabna hawaasa keenyaaf qaamolee kana raawwataniif raawwachiisanii fi deeggarsa godhan qaamolee nageenyaa keenya sadarkaan jiran galata guddaa qabu. Ibsaa hawaasni keenya piroojektota kanneen xiyyeeffannaa addaa kennee eeguu, kunuunsuu, itti fayyadamuu, bulchuu bakka rakkoon mudatetti illee immoo suphuu fi itti fufiinsaan immoo bulchiinsa isaa fudhatee eeguu qaba. Piroojektonni kunniin marsaa lamaan kan eebbifaman yoo ta'u marsaan jalqabaa waxabajji 15 bara 2015 irraa eegaluun kan eebbifamu yoo ta'u marsaa lammaffaanis adoolessa walakkaa irraa jalqabuun piroojektonni garaagaraa kan eebbifaman ta'uu yaadachiisan. Hooggansaa fi ogeessota biiroo aadaa fi turizimii mootummaa naannoo Amaaraa giddu gala aadaa Oromoo daawwate. Gareen giddu gala kana daawwate kunis qabeenyawwan aadaa qixaan kaa'uun dhaloonni eenyummaa isaa beekuun akka kunuunsu kan taasisuudhaas jedhamee jira. Lijaalam Abarraa dabalata qaba.
Garee hooggansaa fi ogeessa biiroo aadaa fi turizimii Giddugala Aadaa Oromoo daawwatan. Hooggantoota fi ogeessota kanneeniif hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Aadde Jamilaa Simbiruu fi Daayirektarri olaanaan Giddugala Aadaa Oromoo Aadde Makkiyyaa Jamaal akkaataa aadaa fi duudhaa Oromootiin simannaa taasisaniiru. Hambaalee aadaa, seenaa, gootummaa akkasumas qabeenya uumamaa naannichi qabu giddugaleessicha keessatti gurmaa'anii jiranus ogeessonni giddugala ibsa kennaniiru. Garee kana kan dursanu hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii naannoo Amaaraa obbo Malaakuu Tsaggaa'ee hambaaleen giddugala aadaa Oromoo keessatti bifa qindaa'ee gurmaa'anii jiran dhaloonni itti aanu eenyummaa isaa sirriitti baree akka ofitti boonu kan taasisuudha jedhan. ታሪክ የሌለው ህዝብ ቀጣይነቱ አጠራጣሪ ነው የሚሆነው ወይም አስጊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማንኛውም ህዝብ ወደ ኋላ ተመልሶ የራሱን አባቶቹ የሰሩለትን ያስቀመጡለትን ታሪክ እያየ መሄድ መቻል አለበት። ummanni seenaa hin qabne itti fufinsi isaa shakkisiisaadha. Kanaafuu ummanni kamiyyuu gara boodaatti deebi'ee seenaa aadaa fi gootummaa abaabilee fi akaakilee isa dhaalchisanii darban ilaaluu qabaata. Keessattuu ummanni Oromoo sirna gadaa dimokiraatawaa ta'een abaabilee fi akaakilee isaa dhaalchisanii darban kana guddifachuu qabaata. Akka giddugala aadaa Oromootti hambaaleen bifa qindaa'een gurmaa'uun isaanii dhaloonni amma jiruus itti aanuun aadaa biyya alaarraa galuun akka hin booji'amne taasisuun aadaa fi seenaa boonsaa qabuun guddifachaan akka deemuun hamilee itti horam. Giddugala aadaa Oromoo keessatti akkaataan hambaaleen uummata naannichaa fi naannocha ibsu ittiin gurmaa'an irraas giddugala aadaa uummata Amaaraa ijaaruuf jedhanuuf muuxannoo fi ka'umsa gaarii waan ta'uuf argachuu isaan himan. ብዙ ቅርሶች በግለሰብ እጆች ቢኖሩም በተለያዩ አካባቢዎች ተበትነው ቢኖሩም የኦሮሞ ባህል ማዕከል ግን የተለያዩ ቅርሶችን በአንድ ላይ አደራጅቶ በዚህ በሚያስገርም መንገድ hambaaleen hedduun harka nama dhuunfaa fi bakka bakkatti bittinnaanii jiraatanis giddugalli aadaa Oromoo garuu hambaalee adda addaa bakka tokkotti gurmeessee uummanni biyyattii akka daawwatu taasisuun isaa baay'ee kan nama boonsudha. Nutis muuxannoo asirraa argannetti fayyadamnee giddugala aadaa uummata Amaaraa gurmeessuuf tattaaffii ni goona. Hubannoo gahaa fi fakkeenyummaa gaarii qabu daawwachuu keenyatti gammannee jirra. Giddugalli aadaa Oromoo akka biyyaatti giddugala hangafa ta'uu isaatiin cinatti sirnaan gurmaa'uun hambaalee aadaa, seenaa, gootummaa fi qabeenya uumamaa dabalatee kanneen biroo uummata Oromoo fi Oromiyaa ibsu of keessatti kan hammate waan ta'eef naannoleen biyyattii garaagaraa giddugalichatti argamu muuxannoo qabnu qooddachaa jiru kan jiranii Daayirektarri olaanaan giddugala aadaa Oromoo Aadde Makkiyyaa Jamaal kana caalaa cimsuuf hojjechaa jiraachuu isaanii himan. Uummanni Oromoodha, uummata bal'aa, uummata guddaadha. Qabeenyi uummata Oromoo bira jiru hin tuqamne. Tun jalqabbiidha. Jalqabbii jiru kanaan garuu mootuyyuu naannoleen biraa muuxannoo nurraa haa fudhatan malee haa daawwatan malee nuti ganaa kanaa olitti bal'ifnee hamma uummanni Oromoo gahutti guddisnee daawwannaanis haa ta'u daawwannaa qofsoo hin taane daawwannaa kanarraa mootuyyuu galiin galuu qabu akkaataa inni galuu danda'utti akkaataa mootuyyuu deebi'ee turistiif ooluu danda'utti hojjechuudhaaf karoorri bal'aan irratti karoorfamee jira. Dhaloonni itti aanu aadaa, seenaa fi gootummaa abaabilee fi akaakilee isaa baree akka guddatu taasisuufis xiyyeeffannoo kennanii hojjechaa jiraachuu isaanii himan. Dhaloota lafaa dhufaa jiru kana aadaa kaleessa uummanni keenya hambaa kaleessa uummanni keenya itti fayyadamaa ture san karaa daawwannaatiin keessattuu manneen barnootaati irratti hojii bal'aa hojjetaa jirraa jechuudha. Guyyaa barnootaan ala ta'e sagantaa qabachuudhaan dhufanii akkaataan isaan itti daawwataa jiran baay'ee waan namatti tolu daran itti fufsiisuudhaan himootuyyuu ammas hojii bal'aa hojjetaa jirra.